Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune akkam jirtu hordoftoota kiyya. Anaa jiraatu baga jiraattan. Yeroo dheeraa adda fagaannee turre. Har'a ammootu gaa barnootaan tokko jennee walitti deebineeti jirra. Barnoonni har'a walitti deebineen ammootu marsaa guddicha namni hedduun fayyadamu Facebookidha. Facebook irratti waan namoonni hedduun beeytan waan ammootu namoonni muraasni hin beeyne warra hin beeyne san agarsiisuuf hin dhufe. Isaan keessaa hanga tokko gaafii keessan irratti hundaa'a. Gaafiin jalqabarra naa dhufe kan hedduminaan naa dhufu akkana jedha. Foolon keenna foolon nuti qabnu kuni ol nuu hin ba'u nama fooloo nuu godhin arginu Facebooka keenna jalatti foolon keenna hin mul'atu jedha. Warri faallaa sanii ammootu foolon kiyya baay'eedhaa miti hiriyoota kiyya hanga foolon kiyya naa baay'atutti jalaa dhoysuu barbaadaa jedha. Jarri lamaan gaafii wal qabatu wana gaafatan. Kanumatti dabaluudhaan ammootu Facebookin akkuma isin beeytan hanga hiriyaa 5,000 olii qabatuu hin danda'u. Hanga 5,000 qabata. 5,000 yoo gahe ammootu namoonni hularra dhaabatan jechuudha. Namoota hularra dhaabatan san addi warra isinii godhaniin ala warra konfarmi irraa gootaniin alatti fooloo godhanii akka isin hordofan fooloon keessan akka ol deemu guddina Facebook keessaniitiif illee akkasumallee hordoftoota keessanillee hammattanii qabuudhaaf fooloo isin barbaachisa. Kanaafuu Facebook keessan addi bakka jettu kanarraa gara foolotti akka itti jijjiirattaniin isin agarsiisa. Namoonni hedduun akka beeytan ni beeka. Ammootu namni hin beeyne waan jirtaniif jara agarsiisuuf hin dhufe. Gaa amma asumaan gara barnootaa ceenaa nafaana koottaa. Qabarratti gaa Facebooka keenyani seenna. Bakka addi friend jedhu kana foolotti jijjiiree isin agarsiisa waan ta'eef jecha jalqabarra gaa seetingii kenna seenna. Garuu kabajamtoota hordoftoota kiyya bakka kana seenuun dura Facebookii keessan Play Store keessa seenatii update godhadha. Latest isiniif haa ta'u. Maarree gaa erga as dhuftanii Facebooka keessan seentan sarara sadiin ciciisaa gubbarraa kananii tuuyitanii. Sarara sadiin kana erga tuuyitan haala kanaan isinii dhufaa erga seeytaniit suuta ol harkistanii. Setting the privacy ka jedhu kana ni tuuyitanii. Yeroo isa tuuyitan lammaffaa irratti amma ammootu settingii duwwaa settingii ka dura tuuyitan kana waan ta'eef jecha kalammataa kana settingii kana settings ka jedhu kana qofa ni tuuyitanii. Settingii keessan erga seentanii bifa kanaan isinii dhufa ol harkistanii irra gaddeemtanii jalqabarra bakka kana dhuftan how people can find and contact you ka jedhu kanarra ni dhuftanii bakka sarara diimaa itti mare kana isanii cuqaastan. Isa kana erga cuqaastanii kan jalqabarra isinii dhufu kana fudhattanii who can send you friend request. Akka eenyu hiriyyummaa si gaafatuu danda'u bakka si ajaju kana who can send you friend request ka jedhu kana ni cuqaastanii. Maarree isa erga cuqaastan jalqabarra keessan akkatti public irra jira. Publicii kana yookiin everyone ka jedhu kanarraa kanatti gaddeeffattan friends of friends ka jedhu kanatti isatti gaddeeffattanii san booda duubatti irraa deebitan ammallee duubatti irraa deebitan erga duubatti deebitanii bakkeen dura dhufne bakka kana ammas irra gaseeytanii bakka kana dhuftan followers and public content ka jedhu kana ni tuuyitanii isaa kana ni cuqaastan isaa kana erga cuqaastanii amma optioniin as keessatti wantoota hedduu kanatu isinii baya isaan kana keessa kan jalqabarra isinii dhufu public itti jijjiirattanii yoo friendisii kanarra jiraate public ka jedhu kanatti jijjiirattanii lammaffaa kanallee who can see your followers on your timeline ka jedhu kana kuni fedhii keessan irratti hundaa garuu isin public imatti jijjiiradha akka eenyu follow keessan listii jala nama jiru namni akka arguu danda'u jechuudha. Asirrallee yookaan tarrakkoon qabu garuu isa public imarratti dhiifadha. Wantoota kana hundaa'u public itti jijjiirattanii hanga asiititti jechuudha comment rank ka jedhu kana on gootanii irraa baatan. Maarree amma irraa baataniitiin Facebookii keessan seentan jechuudha. Facebookii keessan akka inni jijjiirame san arguudhaaf amma garan as deebina. Maarree erga gara Facebooka keessanii as deebitan ammallee bakkuma jalqabarraa tuuyitan kana profaayilii keessan kana bakka kanaan tuuyitanii. Erga isa tuuyitan maqaa keessan irratti ni tuuyitanii. Maqaa keessan irratti erga tuuyitan profaayiliin keessan akkatti isinii dhufa amma bakka kana tuuyitan tuqaa sadiin tana jechuudha. Tuqaa sadiin tana yeroo tuuyitan haala kanaan isinii dhufa wantoota as keessa jiran gaa yeroo biraa itti deebinaa kun hunduu wanta barnoota barbaachisu. Amma gaa isaa san mirkaneeffatuudhaaf akka isinii hidhame akka addirraa foolotti isinii jijjiirame san mirkaneeffatuudhaaf view as ka jedhu kana ni tuuyitanii. View as kana yeroo tuuyitan kanaan isinii dhufa haala kanaan isinii dhufa jechuudha kunoo. Amman tana dura addi friend jedhaa bakka kanatti amman tana ammootu amman tana foolotti jijjiiramee jira jechuudha.
amman tana follow jedha marree gaa amma erga kana follow tijjirre step itti aanu isin agarsiisa step itti aanu irratti illee gaafii keessan kan wal qabatu lamaan san jechuudha gaafii hiriyoonni koona gaafatan lamaan wal faalladha tokko follow kenna akka itti mul'isnu kan lammataa ammootu follow kenna akka itti dho'isinu follow meeqa akka Facebook kenna irraa qabnu akka itti dho'isinuu fi akka itti mul'ifannu namoota hedduudha follow kun jalaa dhokatee jira waan ta'eef jecha isa isin agarsiisa marree ammallee as dhufna bakka profaayilii kennaa kananiituudha profaayilii kennaa ergatuu inni maqaa kenna irratti tu'ina maqaa kenna irratti ergatuu inni irra gassiina amman tana irra gassiina bakka kana jala dhuftaniitiniin edit public details ka jedhu kana tu'itan erga isa tu'itanii bifa kanaan isinii dhufa amma profile picturein akka edit gootu isin gaafata cover photon irraa isin qabdan akka edit gootan isin gaafata biyoon allee akka dhaadannoon irratti isin galmeessitan sun illee akka edit gootan isin gaafata wantoonni kun hunduu amma option isinii ta'anii jiran banaa isinii ta'anii jiran akka edit gootaniif jecha amma an ka barbaadu bakka kana keessa waan taateef jecha details tajettu tana edit details dura jirtu tana tu'ina isii tana yoo tu'ine wantoonni kunniin bifa kanaan nuu dhufa fakkeenya Oromo Liberation Front and the Qeerroo Powerful kajedhu kuni wanta ani guuttadhe wantoonni isin guuttattan bakka dhaloota magaalan itti dhalattan magaalan jiraattan locationin keessan guutuun isaa tarree kana keessatti dhufa waan ta'eef jecha wanta barbaaddan amma fakkeenya live in Addis Ababa Ethiopia kajedhu kuni bakka current kiyya yookiin bakka jiraadhu wantoota akkanaa kan amma fakkeenya bara Facebookii kanatti join ta'e fakkeenyaaf 2013 kajedhu kana achirratti isin argaan jirtan an saamsee jira waan ta'eef jecha akkatti tiik yoo godhee buleetan itti godhe ni mul'ataa jechuudha ni argita yoo an gaddeebise mootu bara Facebookin kiyya kun join ta'e yookiin an Facebookitti makame hin mul'isuu jechuudha amma gaafiin keessan ijoon asirra gad dhuftanii bakka kana jechuudhaaf Flooded by ka jedhu kana kuno namoota kan qabullee laala isinillee bakka kana bakka xumuraa kanarratti followers ka jedhu kana jalatti saanduqa tanatu keessa hin jirre teessan saanduqni tuni akkatti right yoo gootan ni mul'ataa jechuudha nama hunda birattuu ni mul'ata publicii warra isin jala dhufe jalatti ni mul'ata yoo mootu isii tanatti keessaa gootanii gurraachessitan isiin tuni gurraachatte namuutuu hin argu Facebookin keessan follown inni haga qabu nama follow isin ni godhe isin hordofu arguu hin dandeettan gaafii warra lamaa wal fakkaataa akka itti follow mul'isanii fi akka itti dho'ifatanii kan wal fakkaatu suni takkitti matanaan deebi'a warri dho'isuu barbaadan isii tan akkatti keessaa kaasa warri akka follown keessan namni hanga meeqaa follow isinii godhe akka isin hordofaa jiru arguu barbaadan ammootu isii tana tiik godhaati erga tiik gootan bakka kanarra dhufaati save godhaa amma an save godhee jira kanas duubatti irraa deebi'ee keessaa bahuu qofa amma Facebookii kiyya jala yoo seentan kuno yeroo kuno amma Facebookii irratti ilaala follown kiyya ni mul'ata jechuun followed jedheetiin jira follown ani qabu ni mul'ata warra mul'isuu barbaadan haala kanaan mul'ifatuu dandeettanii marree kabajamtoota hordoftoota kiyya yeroo hedduu isin irraa baduudhaan akkana dhabdanii fi akkanatti mufattanni beeka saniif ammootuun hoffolchaa isinin jedha har'arraa kaanee ammootu gaafii keessanillee isinii deebisuudhaaf qophiidha wantoota gaafii isinitti ta'eef isin gargaaruun barbaachise gara keessaa dhuunfadhaa fi paablik irratti illee bifa barnootatiin isinii dhiyeessuudhaaf an qophiidha isiniin jedha obbolee walitti deebinutti kanumaan waliif galchinaa horaa bulaa deebanaa isiniin jaaladha.